jilbeeffadheen si gaafata. Ati dubartiidha aan dhiira laa jilbeeffadheen si kadhata. Mubee an tokko fa'i. Mubee qaal tokko. Yaada si taa'ime taa'e Abrish ana abdiidha kan dubbataa waan jettu qabdaa. Taa'e Abrish. Mubee qoy waan jettu qabdaa kanarratti ati yayyutti waan isin kadhate kanarratti. Kan koon fudhatamu filaafi namni koo waan ani jedhu jira. Ani waan sitti waan ati natti himte ishin jedha malee takkaa waan ati jettu dhiiseen beeka. Bayee dubbadhu ani sabaasee firritti godhee dubbadhu. Jechuun si kadhateera kadhaasaa kana fudhattee haasa'uu danda'ama wal madda gafii honoo sila minoor no. Ofii gatii hirkoo ta'ee gatii jiraadhuufi. Imduu akkana jechuu komiti akkana jechuu komiti ila Mubee akkana jechuu komiti yan gatii danda'uufi afaan saasa gatii danda'uufi muslima ta'ee nan kadhatu beeka. muslima dhaggeeffadhu. Mubee Mubee yaada gabaabaa kennu. Oy abdi muslima abeet Ogana sa kandi ko rin nasa. Madagafyan ilma namaa dhageeffadhu ay baalim dubartii miti yoo haadha koo qabrii kaata iyyuu hin fudhu jecha kanaa. Madagafyan ilma namaa rabbiin qofa. Tokko jedhi qabadhu. Akkasii jenne kan inni akkasii jechuu qaba. Dhaggeeffadhuun fudhattaa fudhu. Nan jedha gatii ta'eeti kaan ani gatii ta'eeti Mubee gatii ani ta'eeti. Akkanatti bilaata taanaan dhaggeeffadha siin dhaggeeffadha. Dogoggora ishii dhaggeeffadhu. Fudhu liqimsiisaati. Madagafyaan ilma namaa rabbiin qofa. Wallahi abbaan koo madagafyaan woobiti. Haati koo madagafyaan woobiti. Riskii isaatiin uumame an itti deebii balleessee tasiin jedhaan jiru. Arraba kee eeggadhu yeroo haasoftu keessa. Ammuun kee immoo gatiin biyya lafaatti deddeebi'ee hojjedhuuf natti hirkatee mucaan kun dakarataa jira yoo jettate dogoggortee maddagafyaa isaa akkasii fi natti jette siifuu maddagafyaan kee rabbi riskii ati itti dhaaddatu kana rabbi hadha sirraa kutee ammuma shalaluu dandeessa. Kanaafuu kanaan hin dhaaddatiniiti jechuu kooti. Miidhama qabdaa akkanatti himatte taanaan miidhamteetta garuu jilbeeffatee si jedhataa jira itti deemuun fi hin jenneen an dogoggoruma sodeessu banas taa'e lamuun jedhi ishee hin jedhamu ishee immoletti. Mubee waa dubbadhu. Dubbadhaa. Waa dubbadhu. Abrish gaaffii tokko si gaafadhu. Ana abdiidha. Abrish. Jaaladhuun jaalalan taatu jedhanii. Waa'ee obboleettii teennaa kana torbee kana hedduu takka deemaa jira miidiyaa kanarra. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jarra jirtu baga jiraattanii ashama harka fuuna warroonni amantii biras hordoftan hundumti keessanuu baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya raamana rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jira. Yeroo baay'eedhaa fi akkas naannoo baatii tokkooti ol badeen ture. Aluma jireenya tun balleessee warroonni eessa dhattee obsineetii maal taatee yuutuubaran dhiistee warroonni jettanii keessan dhuftanii nagaafataa jirtanii haaluma tunaaf hin mijoomne malee insha Allah ammaan tana deebi'ee tan jira. Jireenya addunyaa kana keessattuu jiruun biyya nama akka ofii fedhan osoo hin taane akka ofii feetetti nama jiraachisti. Haaluma jireenyatu diqquunaaf hin mijoomne insha Allah rabbiin nuuf haa mijeessu hunduma kennaayyuu. Akkuma torbee kana agartanii waa'een obboleettii teennaa kun hedduu takka jabaatee asirra deemaa jira. Dhugaa dubbachuudhaatii fi kuni dirqama sirba giddiitii jechuudha. Akkuma agartanii obboleettiin teennaa fedhiin hin qabdu. Homa jabaatteetu homa itti cimetu ilmoo isiirraa hagana garaa kutachiisee hagana obsisiisee ni beektanii warroonni maatii qabdanii keessattuu warroonni daa'imman qabdanii namoonni biyya namaa kana keessa jirtanii osoo hin dubbisinu yoo guyyaa lamaa sadi bulanii yeroo isiin nama dubbistee sagalee daa'ima ofiituu badaa dhagahanii hedduu takka qalbiin nama cannaqamtii jechuudha. Garuu immoo isiin ijoollee tanarraa oduu ijoolleen akkanatti boottu osoo ijoolleen akkanatti isii mararfattee isii arguudhaaf
dheebottu hagana garaa kutattee hagana jabaattee abadan jechuun isiidha. Dhugaan isiniin jira homa itti jabaatte jechuudha. Dhibeena hundi kenna homa nurra dhoofte dhukkubbiyyuu atte yoo nurra dhoofte malee nu dhukkuba jennee hin dubbannu. Dubartii waa baay'ee obsitillee waa baay'ee dhossitilleedha. Garuu immoo ittuma cimtee jechuudha. Dhugaan isiniin jira gaafa jalqaba dhagahu hedduu takka rifadhee gaafa suuraa isiidha inni fidee waan akkanaati jedhu ani mataa hiyyate hedduu takka itti aareen ture. Akkamitti ilmoo qabdu waan akkanaa kana dalagdee hedduu takka ofii kiyya qophiratti jechuudha. Garuu immoo gaafa isiin gadi baatee seenaa isii jalqabarraa haga ammaa kana himataa jirtu baay'ee takka waan qalbii nama cabsu baay'ee takka. Mucayyoon amma dhugaa dubbachuudhaaf dhibbatti garaa irraa kutattee dhibbatti bakka keessoo fi amansiistee isatti hin deebi'u jettu ofitti himtee sammuu ofii keessatti murteessitee jirti. Jalqabatti lubbuu ofiitiif illee sodaatti natti fakkaate akka akkanatti ilaalutti jechuudha. Sodaa keessaa qabdi. Akkuma argitan immoo miidiyaa irratti hundi isaatu warri achirra jiru Mubaarakiin dabalatee hundi isaaniitu akka isin deebituudhaa fi araara buusuudhaa fi isiis kadhatanii mucaan immoo ishee jedhee isinis kalee sanin deebi'a jettee waadaa galtee turte. Har'aan tan ammoo sagalee mubeedhaa qabdee abadan isatti hin deebi'u ka jettu yaada isii dhiyeeffatte jechuudha. Garuu immoo wanti na dhibe tokko akkuma isiin jette namni jireenya isii wajjin jiraatu hin jiru. Keessa isii tarii waan asirratti baastee himatte caalaa waan garaa isii guutee hagana garaa isii madeessee ilmoo isiitirraa addaan cituudhaaf murteeffattee waa hedduu jiraachuu danda'a. Tarii waan miidiyaa kanarratti hin dubbanne waa hedduu qaba waa keessaa sitti himadhu jettee ni jirti Mubaarakiin illee jechuudha. Jarri immoo akka isin deebitee akka isaan walitti deebi'anii ilmoo kanaati jechuudha. Ijoollee tanaa ta'anii jarrillee akka isin isatti deebitu agawaasii si farramsiifnee wantoota akkasii jedhanii ijoollee tanaaf jedhanii aarsaa hedduu kafalaa turanii edammoo akkuma dhageettan gammachuudhaanii ni deebi'a kayyattu adda deemanii ganama immoo sagalee qabdeefi jechuudha. Dhugaan isiniin jedhana jaaladhuun immoo jaalala hin taatu sirbi giddiidha inuma hin taane yoo isin eegga uummanni sana faana jiraatee eegga hagana wanti hiyya miidiyaa irratti illee ol bayyattee isiin laallattee ofii isiitii murteessitee bakka daa'imman kootitti deebi'a hin jedhini akka amma tagafaafa'anii keessatti deebisanii lammummoo rakkoon takka irra gahee yookaan immoo mucaan kun miidhaa takka irraan gahee baay'ee takka namatti dhagahamaa jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyyaa hedduu takka wallaahi yeroo takka olalan carraan dubartiidha kun baay'ee takka nama dhiba. Rabbiin hiree maganamaa tana namaa haa tolchu. Rabbi hiree namaa haa qajeelchu. Hedduu takka kaa dhugaan isiniin jaa baay'ee takka gira nama gabbaa jireenyi isiidha jechuudha. Hedduu takka ulfaata garuu immoo hedduu takka bakki ishii fedhii hin qabnetti giddiidhaan immoo itti dhiibanii itti galchanii akkuma isiin jette jireenya isii namni isii wajjin jiraatu hin jiru. Isiidha jireenya isii keessa ka jiraatu. Tarii immoo waa hedduudha wanti isiin qabattee keessa isiitti garaa isii keessa madeesse jiru. Tarii immoo akkuma jedhame jireenya biraa keessa jiraattes rakkachuu dandeetti. Maallaqa hoggaa lama daladdee warree ji'aan 5,000 ergaa turte jetti jedha inni. Sanii achis maallaqa gara biraallee ergitee maallaqni badee waa baay'eedha kan waa baay'eedha akka inni ammallee akka amma miidiyaa irratti boo'ee badiin kiyyaa anatu balleesse jedhu kanaa miti waa hedduutu jira jechuudha. Akkasii waa hundaafuu dhugaan isiniin ja'a namni daa'ima qabu tokko yeroo adda bahee keessi koo hedduu ta'e isaan lamaan adda bahuu osoo hin taane dhugaan isiniin ja'a ilmoo ijoollee walakkaa isaanii kanatti rakkattee akkanatti bootu sana laalee imimmaan qabachuu dadhabee baay'ee takka namatti dhagahama. Sila dhugaan isiniin jedha waan jabaattee qadara rabbii malee haati ilmoorraa gara bahuun inuma hin taane waan fedhillee taatee akka fedhettillee ta'u ilmoon haadhumaan tolti haatis ilmoon tolti jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyya hedduu takka daa'imman tulis hedduu takka garaa nama nyaatti. Isiinis kaa keessa isii waan isii dhibee kana hunda waan ilmoo isiitirraa adda
garaa isii kutachiisee hagana isii jabeessee osoo ilmaan isiidha akkanatti itti boohanii isii rabbitu beekaa jechuudha waan garaa